Waaqa abbaa kan jedhamu eenyudhaan? Allah. Alatti gadi si haa baasu. Obboleessa Abdii Raggaasaa amantii sana keessatti waamicha baroota dheeraaf gochaa kan ture Addisuu Raggaasaa gara waltajjiitti dhufa. Allahu Akbar. Rifatuu nama ga'a. Ki'u jechuu nama ga'a. Gatiin itti baase, uffanni itti baase, maariin itti baase na fuuldura deemuun amma ga'a. Ana obboleessa koo Addisuu sakaleessa chaalenjii kan hundumaa keetti na dhiise kaafare resintu obboloota koodha. Amma sammaa dhaqee qalbii jijjiirradhee soowaaf sagada guyyaa 40 galee dhiifama sittan balleesse yaa Yesuus, yaa Hafuura Qulqullu, yaa Abbaa jedhee sadan isaaniiyyuu kadhadheen waldaatti deebi'a dhugaa rabbiyan. Ashama akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota keenya ammallee viidiyoo kan biraan walitti deebinee jirra. Viidiyoon guyyaa irraa kan waliin ilaallu dhimma obboleessa keenya Addisuu Raggaasaati jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarratti ijoo dubbii ta'ee itti fufee jira jechuudha. Guyyaa irraa kan waliin ilaallu sababii ijoo guddaan inni amantiisaa jijjiirrateef maalii ka jedhu akkasumallee Abdiin Raggaasaa waa'ee inni amantiisaa jijjiirratee kana maal akka jedhee viidiyoo kanarratti waliin ilaallaa jechuudha. Egaati uummanni Oromoo biyya keessa biyya alaa adda addaa teessanii viidiyoo kana ilaalaa jirtan chaanalii kiyya kanaaf haaraa yoo taatan asumaan subscribe gochuun akkasumallee yaada keessan koomentii keessatti naaf qooduun akkasuma jajjabeessitan asumaan isin gaafadha. Kallattiimaan gara viidiyoo keenyaatti haa ceenu. Dhimma Addisuu hojii wal qabatee ani abdiidha, Addisuun Addisuudha. Ana obboleessa koo Addisuu sakaleessa chaalenjii kan hundumaa keetti na dhiise kaafare resintu obboloota koodha. Addisuu wajjin gara Islaamummaatti akka inni dhufuuf dhugaa Islaamummaa hamman beekuuf amma naa galeen itti hime oolee bulee itti yaadee gara Islaamummaa dhufe. Kanarraan kana fee gaafanni deemus immoo Ustaaz Xaalib Faajjiin amma danda'ame itti himne isaan biraa hafeellee qorra keessa taa'ee dhukkuba kana angogaan koo haaraadha qorrallee ho'allee hin danda'u baay'een gorsaa ture. Kan namarratti ka'u ilma namaati. Eessas dhaqee eessas kun jira. Kanarraan kana fi Islaamummaa kanan fakkaatu kanaafan poosti godhe Islaamummaa Musliimummaa jedhe. Egaa gara amantii musliimaa deemeen booddee sooshaal miidiyaa irratti ba'anii yoo yaadattu ta'e obboleessa isaa kana wajjiniin wal falmaa turanii jechuudha. Yaadanii dhugumattuu waa'ee amantaa kana qayyabachuu barbaadanii tutuu ta'e obbolaadha mana tokko keessa jiru wal arguu danda'u sheekii waammatanii yookiis immoo qeesii waammatanii waan jiru kun maali nama barsiisa amantii waammatanii sirriitti wal karakkaranii achitti dubbii isaanii fixatanii amantii barbaadan fudhachuu ni danda'u turan. Garuu jalqabumayyuu gara sooshaal miidiyaa kanaatti kan dhufaniif isaan diraamaa wayii hojjetaa turanii jechuudha. Kana jechuun sooshaal miidiyaa kanarraa atteenshinii wayii argachuu barbaadaniiti. San booddee achirratti ba'anii wal karakkaruu obboleessi Addisuu Raggaasaa kun Abdii Raggaasaa kana qeeqaa bakka waan hedduutti jedha inni sun immoo amantii kiristaanaa kana qeeqaa boodarra immoo gara amantii musliimaa dhufe jechuudha. Obboleessa Abdii Raggaasaa kun Addisuun kun gara amantii musliimaa dhufe. Egaa gara amantii musliimaa dhufe immoo Abdii wajjin wal ta'anii waan isaan hin jedhin waan isaan hin dubbatin hin jiru. Ajandaan isaanii guyyaa guyyaatti waama kana ture jechuudha. Bizineesii isaanii hanga ta'e hojjetataniiru gaa waan baay'ee hojjetataniiru. Baay'ee waan nama dhibee nama hin dhiifne gaafa obboleessa Abdii Raggaasaa Addisuu Raggaasaa kuni gaafa inni gara musliimaa dhufu imimmaaniin fudhatanii jechuudha. Imimmaaniidhaan kan uummanni musliimaa imimmaaniin jechuudha kan keessummeessan kan ofitti fudhatanii meestii viidiyoo kana ilaallee walitti adeeminu meestii. Obboleessa Abdii Raggaasaa amantii sana keessatti waamicha baroota dheeraaf gochaa kan ture Addisuu Raggaasaa gara waltajjiitti dhufa. Allahu Akbar. Egaati akkuma viidiyoo irraa ilaaltanii viidiyoo irraa argitanii baay'ee miira keessa galanii jechuudha kan ofitti fudhatanii na baay'ee kabajanii baay'ee iddoo kennaniifii turanii jechuudha. Amma immoo gaa yeroon booddee waan barbaadu erga argateen booddee musliimummaa keessaa ba'ee gara amantaa pheenxeetti deebi'ee jira jechuudha. Amma gaa warra pheenxee birattis iddoo gaarii ni qabaata jedhee yaadu namni gidduu deemu iddoo kamittuu kabajan argatu baay'ee jireenyuma isaafiyyuu hawaasa keessa jiraatu keessatti illee baay'ee miidhamaa ta'a jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. San booddee gaa waan ta'e hundumaan beektu Abdiin Raggaasaa rakkoon wayii uumamee ture. Rakkoon Abdii Raggaasaa mudate kuni baay'ee kan saayikooloojikaalii isa miidhee qaamatti illee baay'ee hanga malee miidhamee ture. Sababa sanaaf jecha gargaarsa walitti fudhamaafii ture jechuudha. Egaa abbuqqadheenyaadhaan hudhee nama ajjeesaa jedhama. Miniiree Oromoon yeroo ammaa akkas jedha. Namni nagaan beeku Abdii Raggaasaa maallaqi hedduun akka sassaabameef shakkiin qabu beekamaadha. Uummanni karaa afaan Amaarinyaa dhaga'u, afaan Oromoo dhaga'u, uummanni Oromoo biyya keessaa biyya alaa namni takka even kiristaanumti illee jechuudha namoonni garaan isaanii
isaanii jibbee namoonni hedduun deeggaraa turanii jechuudha. Na maallaqii sooshaal miidiyaa kanarraa egaa birriin tokko yoo walitti dabalamtee maallaqa hedduu akka ta'u beekamaadha. Namni hundumtuu garuu miira keessa galee namni maallaqa yaraa kennaa ture hin turre. Innaa dhuma irratti egaa ammas irra deebi'ee maallaqa gaafate jechuudha. Nagaan beeku namni keenya. Innaa maallaqa gaafatee kun ajandaa dubbii ta'ee dubbiin kun illee jajjabaattee obboleessa isaa Addisuu Raggaasaa gara amantaa ganamanni keessaa dhufeetti isa deebistee kunoo Abdiin Raggaasaa illee egaa haala inni keessa jiru kun ni argitu. Waan baay'ee sin dhibee sin dhibne istii viidiyoo Abdiin Raggaasaa waa'ee maallaqa sana irratti deebii ni kenne tokko kan baay'ee nagarrame tokko waliin dhaggeeffannee deebinaa na wajjin hin tura. Miliyoona 16 yoo ta'e immoo miliyoona 16 naaf xiqqaadha. Miliyoona 10 yoo yaalame miliyoona 6 maal naa godha? Nama abjuu qabu, waan nama mul'ata qabudha. Madrasaa ijaaruun barbaada, masgiida ijaaruun barbaada, mana barumsaa ijaaruun barbaada. Egaa viidiyoo kana dhaggeeffattanitti yaada Abdiin Raggaasaa deebiin ni deebise kun quubsaa natti hin fakkaatu. Miliyoonni 16 yoo walitti naa sassaabame miliyoona hanganaan yaalame miliyoona hanganaan immoo masgiida ijaaruu minaamini egaa manni nama hundumtuu abshaala. Jaarraa 21ffaa keessa jirra. Gaafa haasofnu sirriitti xiinxaluu qabna jechuudha. Jalqabaa dubbiin kun maal ture amma immoo maalirra ga'e kan jedhu ilaaluu qabna jechuudha. Waan hundumaafuu termii ishee kanarratti xiqqoo nyaatamtee jirta. Gara fuulduraatti sirreeffadhu siin jenna. Waan hundaafuu sooshaal miidiyaa kanarratti wanti adeemaa oolu guyyaatti waan baay'ee nama ajaa'ibudha jechuudha. Kanas ta'u sanas kana booda bizineesiin kun waan itti fufu natti hin fakkaatu. Asumatti dhaabbachuusaa fi Waaqayyo galata isaa fudhatu. Sababni isaas kun kanaan dura isin kaasuu yaalee jireenya ulfaatteetti namni even karaa kana amantii isaa jijjiirratee amantii tokko jala dhokatee amantii tokko arrabsee maallaqa argachuu mini namni nama ajjeeseeyyuu dhiiga dhangalaaseeyyuu maallaqa argachaa jira. Obboleessa isaa haadhoo isaa galaafatee meeqatu maallaqa argachaa jira. Innaa bizineesiin kun utuu kanaa itti fufetee namoota hedduutu gara bizineesii kanaatti jooyin godha. Amma garuu waan dafee itti barameef keessumaa obboleessi keenya Asiliin hojii guddaadhaa hojjetee Waaqayyo isaa eebbisu. Innaa kanaaf amma dhaamsa nasiin qabu Addisuu Raggaasaa amantii peenteetti deebitee taachetti illee afaan kee adabattee utuu teessee natti tola. Sababni isaas guyyaatti ammas waan biraa ka jettu yoo ta'e rakkoo walxaxaa keessa akka inni si gashu shakkii takka hin qabu. Yoo diraamaa hojjechuu deemta ta'es ammas wanti kun si niiksu mataa si maraa jechuudha. Kanaafuu egaa obboloota koo waan goonu beekuu qabna. Sooshaal miidiyaan kun waan gaarii fituutti fayyadamne gaariidha. Wanta hamaaf yoo itti fayyadamne immoo ijoollota ganaa booddeen ka'aa jiran hedduu summeessina jechuudha. Kun egaa riizaaltii isaa argaa jirtu. Obboleessi keenya Abdiin Raggaasaa miidhama akkamiirra akka jiru mana qofaa keessa akka jiru illee haasaa ture. Mucaa wajjin jiru mucaa xiqqaa wallaalaa sanallee qofaasaa akka haala kana keessa ta'ee wannoo ta'aa jiru dubbataa ture jechuudha. Kanaaf waan goonu beekuu qabna. Biyya lafaa kanarratti waan goonu baay'ee takka jireenya keenya irratti dhiibbaa uumaa, jireenya namoota biroo irratti illee dhiibbaa uumaa jechuudha. Kanaaf viidiyoo guyyaa har'aaf qabadhee isiniif dhufe kana fakkaata. Chaanalii kiyya kanaaf haaraa yoo taatan please subscribe gochuun na jajjabeessaa. Nagaa Waaqayyoon tura.